The Alchemist. Kitaaba kana barreessuudhaaf torbee lama qofa ture kanatti fudhate. Barreessaa baay'ee ariifataadha jettanii yaaduu ni dandeessu. Wantichi garuu kitaabichi durumaan lubbuu koo keessatti caafamee ture. Wanta hundumaa dursee beekeera. Barreessuu qofaa ture kannaaf. Ergan barreessee boodas sirriitti naa gurguramuu hin dandeenye ture. Yeroo muraasa booda garuu kitaabichi addunyaa keenya irraa tokkoffaa ta'e. Ammaan kana maxxansi miliyoona 65 ta'u gurgurameera. Wanti kun hundumtuu kan ta'e garuu wanta laphee keessaniin qabatan kamiyyuu yoo hordoftan addunyaan kun wanta isin feetan isiniif kennuudhaaf yeroo ittiin fudhatu. Paulo Coelho barreessaa lammii Biraazil yommuu ta'u kitaaba The Alchemist jedhu kan 1988 irratti afaan Poorchugaaliin gara gabaatti baaseera. Kitaabni kunis ammaan kana kitaabota filatamoo addunyaa kanarra jiran keessaa isa tokkodha jedhamee yaadama. Seenaan keessa jirus baay'ee faayidaa qabeessa jedhee waan yaadeef har'a isan isiniif dhiyeessa. Na faana ta'a. Seenaa isaa kanaan ni jalqaba. Saantiyaagoo Mucaan jedhamu Ispeen keessatti jiraata ture. Maatiiwwan isaa luba akka ta'uuf osoo fedha qabaataniyyuu inni garuu addunyaa kana naanna'uu waan jaalatuuf tiksee ta'uu filate. Lubbuu bilisa ta'e qaba ture. Achiinis hoolota isaa qajeelchaa magaalaa irraa magaalaatti deemuun isa gammachiisa ture. Yeroo tokko daldalaadhaaf suufii xiqqoo gurguruudhaaf magaalaa Indaluuziyaa jedhamu keessa gale. Yeroo achi turettis mucaa daldalaa sana baay'ee jaalate. Haa ta'u malee hireen isaa waan biraa kan barbaade ni fakkaata. Gara naannaa isaatti osoo deebi'aa jiruttis halkan sana hoolota isaa faana waldaa kiristaanaa cufamaa tokko keessatti dabarsuu murteesse. Muka harbuu filatee erga rafee boodas abjuu tokko ni arge. Abjuu isaatiinis piraamiidota Gibxii keessatti argaman keessa qabeenya dhokataa fi warqeewwan baay'ee akka jiran ni ilaala. Abjuu isaatiinis waan ajaa'ibsiifamee fi mirkanaa'aa waan hin taaneef bakka dhihoo taarifaa jedhamutti giiftiin dulloomtu tokko akka jirtu ni hubata. Dubartiin kun abjuu kan hiiktu akka taate waan yaadateef ishee ilaaluudhaaf deeme. Dubartiin kunis jalqaba irratti maallaqa kana haala milkaa'een yoo argate tokkorra kurnaffaa isaa akka itti kennu waadaa akka isheef galu isa taasiste. Achiinis bu'uuruma abjuu isaatiin qabeenya sana argachuuf gara piraamiidota Gibxii akka deemu qabu isaaf ni hiikte. Innis gammadaan ture. Anillee kana nan beeka. Kana caalaa akka naa eegduuf ture kanan barbaadu jedhee mana ishiitii bahee ammaan booddee abjuuwwan akka amanuu hin qabne hubate. Irra deebi'uudhaanis mucaa daldalaa sana faana irra deebiin yooma akka wal argu yaadaa socho'uu isaatti fufe. Magaaluma sanatti Saantiyaagoon mootii Saaleemidha jedhee isa of waamu Malkatsadeeqiin argate. Malkatsadeeqis Saantiyaagoodhaaf abjuu inni arge irra deebi'ee itti hime. Saantiyaagoon bitaatti gale. Akkamitti namichi dulloomaan kun waa'ee abjuu nan argee beekuu danda'e jedhe. Malkatsadeeqis garuu bitaatti galuu isaa argee hiree isaa akka hubatuu fi abjuu isaa akka hordofu isa jajjabeesse. Akkasis jedhetti wanta tokko dhugumaan yeroo feetu dacheen kun hundumtuu akka ati milkeessituuf si gargaaruudhaaf ni shirti. Tarii dhiibbaan inni dhumaa Saantiyaagoodhaaf barbaachisu kana ta'uu danda'a. Hoolota isaa hunda gurguruudhaan galii isaa tokkorra kurnaffaa ta'u jaarsa sanaaf bifa kaffaltiidhaan kennee fi achiinis imala isaa gara Gibxitti jalqabe. Gibxi akka qaqqabeenis wanti hundumtuu isaaf haaraa ta'e. Bakka haaraa kana osoo qorachaa jirus mana bunaa keessatti nama tokko argate. Afaan warra Ispeen akka dubbatu yeroo hubatuttis caalatti gammade. Achiinis namni kun daandii gara piraamiidota sanaa isa geessutti hima. Saantiyaagoon isa amanee imala isaatiif akka isa qopheessuuf maallaqa isaa hunda namicha sanaaf kenna. Haala nama ajaa'ibsiisuun garuu namichi hattuu ta'ee argame. Maallaqa isaa hunda saamee baqateera. Saantiyaagoon wantichaan baay'ee miidhamaa ture. Daqiiqaa baay'eef taa'is ni boo'e. Daqiiqota muraasa booddee garuu ka'ee daandii gara ergama isaatti isa geessu barbaadutti fufe. Gabaadhuma sana daandii tulluu irratti suuqii kiristaanota gurguru arge. Qarshii nyaatallee ittiin bituu waan hin qabneef abbaa suuqichaati. Wanti qulqullaa'u yoo jiraate sii qulqulleesseen dabaree isaatiin immoo wanta nyaatamu naaf kenni jedheen. Daldalaan sunis isaaf eeyyame. Saantiyaagoon gara qulqulleessuu isaatti gale. Daldalaan kun garuu waan tokko hubachuu jalqabe. Saantiyaagoon erga qulqulleessuu jalqabe maamiltoonni baay'een suuqii isaa akka daawwachuu jalqaban hubate. Daldalichis mucaan kun carraa gaarii anaaf qabatee dhufe jedhe. Qacaramuu barbaade yoo ta'e jedhee isa gaafate. Saantiyaagoonis yeroo sanatti homaa wanta raawwatu waan hin qabneef walii gale. Yeroo hojjetaa turettis Saantiyaagoon daldala isaa babal'isuuf
yaadaawwanii fi karooraawwan haaraa ta'an hedduu qabatee dhufe. Karooraawwan isaa hundis bu'aa qabeessa ta'an. Osoo baay'een turiinis daldalichii fi Saantiyaagoon maallaqa gaarii argatan. Suuqicha keessa erga hojjechuu jalqabee ji'oonni 11 darbaniiru. Afaan warra Arabaas haalaan dubbachuu waan jalqabeef amma gara Speen deebi'uuf maallaqa gahaa qaba ture. Hoolota isaa hundas deebisee bitee jireenya mijataa jiraachuu ni danda'a. Haa ta'u malee yeroo kamillee gara Abjuukeetti deemu gonkumaan dhaabeen isa isaan jedhe mooticha Malkazadeeqin yaadata. Kanaafis qabeenya dhokataa sana barbaaduuf imala isaa itti fufuuf murteessa. Osuma imala isaa itti fufaa jirus nama Ingiliis tokko argate. Namni kunis baay'ee kan baratee fi yeroo hundaas nama kitaabaan kiyyeeffamedha. Jireenya isaa addunyaa kanarraas dhiisee ture. Ergamni isaa tokkichis afaan dhugaa alkeemistii jedhu hubachuudhaaf nama humna qabu argachuu ture. Kana malees alkeemistichi barataa isaa godhe akka isa fudhatuu fi aartii alkeemii akka isa barsiisuuf fedha qaba ture. Alkeemistii jechuunis wantoota jijjiiruudhaaf nama humna qabudha. Alkeemistichi qubeessaa gara warqeetti jijjiiruu akka danda'u ni amana ture. Osoo imalaa jiranis gammoojjicha gidduutti waraanni gosaa guddaan waan adeemsifamaa tureef daandii jijjiiruun isaan irraa eegama ture. Yeroodhaaf da'oo godhachuufis laga galaanaa guddaa bira ni qaqqaban. Haa ta'u malee namichi Ingiliizii sun alkeemistichi akka as jiru waan beekuuf baay'ee gammadaa ture. Kanaafis Saantiyaagoodhaan waamee mana alkeemistichaa namni beeku yoo jiraate afaan warra Arabaatiin gaafachuudhaan na gargaarii isaan jedhe. Saantiyaagonis walii galee namoota baay'ee gaafachuu jalqabe. Namni kamillee isatti himuu hin dandeenye. Dhumarrattis mucaa dargaggeettii tokko ni argate. Akkuma ishee argeen lapheen isaa rukuchuu jalqabe. Ilaalcha jalqabaatiin jaalalli isa qabe. Maqaan ishee Faaxumaa jedhamu. Ija jabummaa isaa hunda sassaabee waa'ee mana jireenyaa alkeemistichaa ishee gaafate. Isheenis bakka argama alkeemistichaa itti akeekte. Namichi Ingiliizii gammachuudhaan guutame. Osoo fiigus gara dunkaana alkeemistichitti argamutti ni siqe. Alkeemistichas argatee waa'ee fedha isaa yommuu himu alkeemistichi akkana jedhee isa gaafate. Yeroo tasaa kana waggoota 10 eegaan ture jetta. Haa ta'u malee qubeessaa gara warqeetti jijjiirtee ni beektaa isaan jedhe. Namichi Ingiliizii kunis lakkin beeku jedheen. Alkeemistichis dursa ofii kee akka yaaltuu fi yoo si milkaa'uu dide deebitee akka dhuftu isaan jedhe. Namichi Ingiliizis yeroodhaaf iddicha gadhiisee deeme. Kun osoma kanaan jiru Saantiyaagoon Faaxumaadhaan irra deebi'uun argatee jaalala isaa ibseef. Ishee fuudhuu akka barbaadus dubbate. Faaxumaanis isaaf miirri wal fakkaatan akka dhaga'amee ture itti himte. Haa ta'u malee garuu Faaxumaan dursa qabeenya sana barbaaduuf imala isaa akka itti fufuuf isa jajjabeessite. Isheen galaanuma sanarra taatee akka isa eegdutti himte. Saantiyaagoon sawwiidhaan gara qarqara galaanaa deeme. Jaalala Faaxumaadhaas qabus calaqqisaa fi yaada jaalalaa irratti xiinxalaa ture. Haa ta'u malee tasa waraanni galaanicha haleeluu danda'an akka jiran yaada isaatiin ni arge. Fiigichaan gara dursaa galaanichaa deemuudhaan ilaalcha kanatti hima. Isaanis waraanichaaf ni qophaa'u. Bariituu isaatiinis waraanichi gaggeeffamee warreen abbaa galaanaa ni injifatan. Kanas ilaaluudhaan Saantiyaagoon rakkina kana hunda keessaa kan nu baase jedhanii isa muudan. Warqee baay'ee fi maaragas isaaf kennan. Ammaan kanatti Saantiyaagoon wanta fedhu hunda argateera. Maallaqa qaba, dubartiin inni jaallatus jirti. Hawaasa keessattis nama baay'ee kabajamaa ta'eera. Taayitaa guddaa qaba. Kanaafis jireenya isaa kanumaan goolabuu waan fedhuuf murtee kanarra qaqqabe. Haa ta'u malee alkeemistichaaf wanti mul'ate kan biraadha. Ergama isaatiin akka itti fufuu isa amansiise. Amma osoo Faaxumaa fuutee fi jireenya ishee keessa jiraatte gammadaa ni taata. Haa ta'u malee gonkumaa garaan sin ciibsu. Gara fuulduraatti jireenya kee deebitee mulaaltu yeroo sana osoo abjuu koo hordofee deemee jette gaabbuu ni dandeessa. Kanaafis galma kee irraa tarkaanfii tokko qofa hafteetta. Adaraa kee deemi isaan jedhe. Saantiyaagonis dubbii kana walii galee ergama isaatti fufuuf murteesse. Haa ta'u malee yeroo kanatti alkeemisticha faana ture kan deemsa isaa jalqabe. Yeroo ta'ee booddee garuu adda bahuu qaba ture. Jedhi mucaa koo ammaan booddee malli kee qofaa kee ta'a isaan jedhe. Isaan dura garuu waan tokko raawwachuu nan barbaada jedhee mana qulqullummaa dhihoo isaanii jirutti seenan. Adda bahuu isaaniin dura qubeessaa baasee gara warqeetti jijjiire. Achiinis bakka afuritti qoodee tokko mucaadhaaf kenne, tokko immoo monokseedhaaf, tokko ofiisaaf qabatee isa hafe immoo mana qulqullichaa keessa kaa'e. Tarii Saantiyaagoon qabeenya qabu hundaa yoo dhabe
gara mana qulqullichaatti deebi'ee akka warqeecha fudhatu jedhe. Kanaanis erga adda ba'anii booda Saantiyaagoon warqee qodame sana qabatee gara piraamiidootaatti imala jalqabe. Piraamiidoota Gibxii bira erga qaqqabes qotuu isaatti wal qabe. Hamma fedhe qotuyyuu garuu waan tokko argachuu hin dandeenye. Yeroo inni qotuttis baandaawwan dhufanii warqee alkeemistichi isaaf kenne fudhachuun mucaa reebuu jalqaban. Sababiin ati qotaa jirtuuf warqee waan dhoksiteef jedhanii reebicha isaaniitti fufan. Saantiyaagoonis wanta kamillee akkas jalatti hin dhoksinee fi sababiin inni itti qotus abjuu isaatiin piraamiidoota jala warqeen akka dhokate waan argeef ta'uu isaa isaanitti hima. Saamtuuwwan sunis kolfaan du'an. Saamtuuwwan sana keessaas tokko osuma kolfuu akkas isaan jedhe. Abjuudhaan kan amantu gowwaa akkamiiti? Waggaa lamaan dura anis gara Ispeen yommuun deemu waldaa kiristaanaa diddiigamtee yommuun barbaadu muka harbuu jala qabeenyaan argadhe jedhee abjuu argeen ture. Garuu sababa abjuu tokkoon daandii hamma sanaa kanan deemu gowwaa miti isaan jedhe. Saamtuuwwan sunis itti kolfaa Saantiyaagoodhaan bakka jirutti gatanii badan. Isaan erga badanii booda Saantiyaagoon kolfuu jalqabe. Taa'ee gammaduu jalqabe. Sababiin isaas amma warqeen eessa akka jiru hatticharraa dhaga'e. Warqeen kan jiru muka harbuu abjuutti argee ture jala akka ta'e ni hubate. Kanaafis gara mana qulqullichaatti deebi'ee warqee shaaftee fudhatee gara Ispeenitti imala isaa jalqabe. Mana qulqullittii bira qaqqabee muka harbuu sana jala qotuusaa erga raawwatee booda hanga har'aatti qabeenyatti dhama'e ni argate. Dubartii dursaa abjuu isaa eegdeefis qabeenya isaarraa tokko kurnaffaa isaa kenneetu Faaxumaa sii dhufaan jira jedhee iyyaan gammachuu isaa ibse. Seenaan isaa kanaan ni goolabama. Kitaaba kanarraa wanta baay'ee akka fudhanne nan beeka. Isaan keessaa garuu sadan isaanii qofaa ilaallu. Inni tokkoffaan abjuu keenyarraa goruu dhiisuudha. Baay'een keenya yeroo tokko tokko hojii keenyaan mijannaan yommuu nutti dhaga'amu akka barbaanne ta'uudhaaf haalli nuti itti fudhannu nu mudachuu danda'a. Gaarii akka barbaanne ta'uun waan yaraa miti. Haa ta'u malee garuu humna keenya isa dhugaa beekuun keenyaan dura baay'isni akka barbaanne ta'uun daandii keenyarraa nu hambisuu danda'a. Kanaaf yeroo kamillee hiree keessan ari'aa, qabeenya keessan barbaadaa. Barumsi baay'ee faayidaa qabeessa ta'e inni lammaffaan immoo laphee keessan dhaggeeffachuudha. Lapheen keessan wanta fedhu ni beeka. Wanta hin feenes akkasuma. Gaaf tokko tokko daandii keessan irraa kaachuu dandeessu. Haa ta'u malee lapheen keessan dhugaa jiru waan beekuuf mallattoowwan isiniif erga. Kanaaf mallattoowwan sanaan dhukkaamsinaa. Yeroo hundaa dhaggeeffadhaa. Inni sadaffaa fi barumsi baay'ee murteessaa ta'e immoo jireenya kee keessa wanta ta'e dhugumaan yoo feete addunyaan hundumtuu ati wanta sana akka milkeessituuf si gargaaruuf ni ishara. Kanaaf dachee kana amanaa. Isin wanta daddabdaniif dacheen kun deebistee isin kaffalti waan ta'eef. Viidiyoo kana waan hordoftaniif hedduun isin galateeffadha. Faayidaa qaba jettanii yoo yaaddan viidiyoowwan iskiriinii kanarraa argitan kiliik gochuun hordofuu ni dandeessu. Galatoomaa nagaatti.